السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا خينيا إيجا غياران تنا ودوغم بچي سارا خونيسي مالف جنان أكما رهدون خيسان كوبا قبداني هارتينيا حلو داوي شولا لكم ستنى يرود إراف يالا رجلا شو ساني كوبا قبدان خانا سب صفتي إدو غرغرارا نموني حواسني خينيا دي غرسا غرغرا قراتين جرا أكا غرتي علي يالا مفيس تمسي غرتي أدى غرز ديماتي جرا ما شاء الله بريد على خوني نتوس غياران تنا أمانات أبتا وهي توكو قبنتي رفني جرا دابتا ilmaan oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran kan gartee guruppii tuutar ispeesiidha amaana isaanii maallaqa haga qarshii Itoophiyaadha birrii 200,000 qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kun amma kan harkatti agartan seera Itoophiyaa keessi baankii irraa 50,000 ol baafamuu waan hin dandeenyeef 50,000 kaashiidha 150 baankii irratti gala as gubbatti akkuma risiitirratti argitan jechuudha. galee jira jechuudha kun 50 kana qabannee mana harateenyaa konooti hulaa dura dhaabbachuu jira seenuuf deemne jechuudha haga dhuma nu waliin akka taatan isin gaafanna khota assalamu alaykum alaykum assalamu alaykum gandi umma akam jirtan fayyara naga kam naga amin umma kam نجا فيارة فيان تك نجا نجاني ما نجا نجاني سيادتي من أي منام نسير كنفق الحمد لله أما جوابته ويم الحمد لله أسخيسا لكم هنيرة قرا خيسا أما مال سنجان مال سنجان من يلا أقلامه إيه ومن يلا سوى لنا جنگا على ديمو قبل مال جان سنجاني إيه خاني ديمتا يعني مالك غورة فينا مالك أولي غورة على ديمتا سنجاني إيه أوكي يلا مالك قد دور بايس إيه قد أوكي guyyaarran tana amana ilmaan oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran guruppii tokko jira tuutar ispeesii jedhama amana isaanii qabadhee kanatti argame addatti ammoo warri waan kana qindeessaa ture artiist Hamdiyaa Ibrahim faadha Hamdiyaa Ibrahim ni beektaa nimi argadan rubute isaan faadha adde Leelaa faa akkasumas Harmee Lagaawash faadha Leelaa faa Harmee Lagaawash isaan faadha kun maallaqni marsaa dura akka ta'e natti himan 200,000 akka seera Itoophiyaa baankiitti 50,000 ol baafamuu danda'amu namatti hin dhiiftu 150 baankii irra seenaa 50 isin yaakannu akkasii kunooti amma haala teenya biratti argamna alhamdulillah fayyaan isinillee amma humaan jedhu garuu akka ala deemtee yaalamtuu itti himamee jira waan ta'eef dhaabbanni hawaasni keenya waan kana deeggarsa gootan xiqqoo qabdan irraa agartee kannitanii waan kana walitti qabdan guddaa galatoomaa isin jechuu barbaanna hunooti amaanaan teessan geesseeti jirti akkasumas haati teenya hunooti amma haala kanarratti argamti mee umma waan jechuu barbaadduun galatoomaas du'aa'ii si yoo gooteef uummata kanaa uummata oromoo galatoomaan jaantaa akka jedhe mayraan jaallama ji mayraan beektaa jechuu rabbi isin haa kan nun jaan bakka irraa baaftan kana calan isin haa guutuu kadhalat isin haa guddatu ameen kan guddate bakka isin haa gahu ameen ameen atis dhale ameen ameen uummata oromoo cufa ameen dhakaarra biqilaan jaan inshaallah dhakaarratti waan biraa dhiisi amma ati amma akkanatu ni fayyaa bar inshaallah alhamdulillah akkan malal ga rabbiin galataa isaa galanni rabbiif haa gahu alhamdulillah galatoomaan jaan unda dura kan dursu fayyaa keetii atis yeroo dhihootti inshaallah ala deemtee yaalamtee fayyaan ta'e guutumaa guututti fayyaan silaas harka rabbii jirti ilmi namaa sababa ta'a fayyaan ta'e guutuu si deebitee nu waliin deebitee yeroo bareedaa inshaallah akka qabadii qabna inshaallah kana obboleeyyan irra deebinee hawaasni keenyaa kan waan kana keessarraa qooda qabdan kan biyyoota garaagaraa jirtan jaarmeeni oromoo biyya alaa tuutar ispeesiidha guddaa galatooma amanaan teessan kunoo dhaqqabdee jirti kunootiif xanne jirti salaamu alaykum atis isaan isaa galatooma alaykum salaam ameen ummatish ameen ayyee galatooma atis guddoo si haa kan rabbi ameen hangana deemtee achirraa dhufuun eessaa fi eessa yaa wallahi inshaallah galatooma ameen ummatish